Barataa tokkotu jira. Barataan kun yeroo maraa'u kan orraafatu ta'a. Barataan kun yeroo orraafate hunda barsiisaan harka as qabi jeetuma garafa. Maaliif yoo jettee ni orraafatte jeetuma harka keessa garafa. Maal balleessite? Maaliif hafaa oolta? Maaliif orraafatte jee hin gaafatu ture barsiisaan kun jechuudha. Kana gaafa kaan osuma akkana garafu ganamuu garafu guyyaa kaan barataa kana isaa baa isaa kamiila lamaan hin qabne kan wincharaan dhiibee bikka abbaan isaa sadaqaa kadhatu geessee achi dhaabee dafee ce'u arge. Barsiisaan kun baaskilaan deemu jira. Dura ce'aa dhaqeetii waggaa barataan isa duubaan dhufee harka dura qabatee nagara fijaa'uun barsiisaan kun ulee barsiisaa kana kannee hodhoo ati naan gara fijeen jechuudha. Kuni maalirraa kan ka'e barsiisaan rifateeti amma duraas ani gaafachuu dhabuu kiyyarraa jee kan maddurraa ka'e hodhoo ati nagara fi kan ja'uun ta'e jechuudha. Barataan kun haadhaa fi abbaa isaatii hojii osoo deemuu akka tasaa ispaaltiirra osoo deemanii haadhaa fi abbaa isaa walirratti makiinaan dhooyte jechuudha. Haati yeruma san gisee duutuu abbaan ammoo fuudhamee gara mana hakimaa geeffamee wallaalamee akka lubbuun hafu taasifameeti jira. Mucaan xiqqaan kun isaan cafaa'u arkee waan jiruuf san booda isaanii duraanuu jiruu laaftuurra jiru eegaa haatiinis akkasi biraa duutee abbaanis miila isaa dhabe booda jiruun tankalaadhaa isaan mudatte. Barataan kun ganama subiidhaan ka'ee sadaqaa ganda keessa deemee kadhatee abbaa isaatiif faxara fidee san booda abbaa isaa nyaachisee abbaa isaa fuudhee ammas bikka inni itti waan kadhatu bikka inni sadaqaa kadhatu geessee dhaabee an booda gara mana barnootaa cehaa dhaqa jechuudha. Barataan kun akkasitti barataan kun haala kanaan osoo kana oofuuti ganamuu garafamaa ture jechuudha. Barataan kun booddeen isaa maal taati laata? Walumaan kan laalu ta'a sagantaa itti aantu irratti.